السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وجله نجا فيا كيسني ثم جرتني تينا جيني ربي سني فابايتو yeroo baay'ee dhiyootan illee viidiyoo wayii fudhisnee dhiiseen ture jechuudha. Karaa biyyaa gizee deemnu maal akka nu fayyadu isiniin jedhee ture. Ammallee irra deebi'iin jechuudha. Maaltu akka nu fayyadu jechuudha. Gaafa biyya galillee mootuu biyyatti fayyadamnee faayidaa irraa argatu wantoota dandeenyu waan tokkoon isinii himaa jechuudha. Keessattuu namni biyya keenya buna ni jaalata beekamaadha kuni. Guyyaa keessatti namni yeroo sadii buna hin dhugne hin jiran jedhu namoota muraasa yoo ta'e malee jechuudha. So kanaaf akkuma argaa jirtan namoonni yeroo karaa dheerallee deemanii jedhan yoo manaa banii karaa dheerallee deeman yeroo baay'ee bishaanii fi buna bichaa barbaadu jechuudha. Kanaaf jecha wantoota maashinaa bunaaf isin barbaachisan jechuudha. Yoo barbaadan waan kaafee xixiqqoo banatu yoo dandeessa yoo barbaadanii jechuudha. Ammoo manuma keessanuu kaafee godhatu yoo barbaadanii. So kanaaf waan maashinoota adda addaa isinitti himaa jechuudha. Haala salphaan akkamii asii qabattanii akka galtan shaantaa keessan keessatti osoo maallaqa tokko ittiin baasin asitti immoo haala salphaan argattu jechuudha. Maaliif biyya keessatti akkuma beekamu waagaan isaallee haayidha. Kaachirraa hafe mootu waagaa isaa maleeyyuu yeroo baay'ee argatuu hin dandeenyu jechuudha. Magaalaa xixiqqoo keessa jirru keessatti. Kanaaf jecha asitti haaluma salphaan fudhannee galuu ni dandeenya jechuudha. Maashinoota xixiqqaa namoonni ispreesoo ka jedhamu jechuudha. Akka kabanchiinoo kanneen mana keessan keessatti ittiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Maallaqa baay'ee osoo hin baasin jechuudha. Kaafee amma fakkeenyaaf kabanchiinoo tokko fayyadamuuf yookiin ispreesoo tokko fayyadamuuf birrii Itoophiyaa birrii 35 haga 50 dhufee jira. Yoo amma ani akka duraanii isin hima garuu amma baay'ee wanni hunduu dabalee jira jechuudha. So kanaaf jecha bunuma haala salphaan mana keenya keessatti ispreesoo godhuu ni dandeenya, kabanchiinoo godhuu ni dandeenya jechuudha. Biyya kanaa maallaqa xiqqaan bitannee yoo galleen haala salphaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Akkasumas maashinni immoo maashina xixiqqaa fi maashina gugurdaa jira. Isin haala isinii mijaa'een bitasuu ni dandeessu jechuudha. Waan fedha keessanii waan isiniif mijaa'u jechuudha. Namoonni immoo kaafee banuu barbaadan ani kaafee baay'ee dasna jedha jechuudha. Dhugaa kaafeen waan xiqqaan maallaqa xiqqaan kaatee bakka guddaa ga'uu ni dandeessu. Maaliif namoota kaafee bananii faayidaa guddaa irraa argatanii amma iddoo guddaa ga'anis namoota beekuun ni jira jechuudha. Wantoonni xixiqqoon wanni akka kaafee kun baay'ee maallaqa galii bareeda namaaf galcha. Akkuma maashina asirratti argitan kana jechuudha. Pikcharii isaan argaa jirtanii. So maashinawwan kunniin jechuudha akka ispreesootti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Meeshaa elektirooniksii tokko immoo gizee bittanii jechuudha. Kaampaanii isaa beekuu qabdu jechuudha. Yookiin mootu maashina isaa marrate san fakkeenyaaf akkamitti jedhu waan chaayinaa ta'e tokko osoo bituu baattanii baay'ee bareeda jechuudha. Fakkeenyaaf kaampaanii akka Jippaasii, LG, Samsungii kanneen osoo filannoon keessan kan osoo ta'e Philips akka Philips fa'aa Jippaasii fa'aa jechuudha. Kanneen osoo filannoon keessan kanneen ta'e jechuudha. Maashiiwwan elektiroonii asitti ni argisiisaa jiru kun hunduu akka Jippaasii fi Philips irraa jechuudha. Baay'inni isaanii jechuudha. Yeroo bittan waan kana osoo filattanii baay'ee bareeda. Akkuma argitan maashina fooniitu jira. Wantoota kanneen shaantaa keenya keessatti qabannee galuu ni dandeenya jechuudha. Osoo maallaqa tokko ittiin baasin, osoo qaraxa ittiin baasin, osoo maal hin jedhin jechuudha. Maashina akka bishaan danfisuu kanneen, maashina akka keekii jechuudha. Kanneen kuni faroonniidha garuu waan xiqqoo wayiiti garuu waan ajaa'ibaati jechuudha. Maaliif jarran bira jiru kun waan qabaniif waan itti fayyadaman yeroo baay'ee argeef kanammoo ka daabboo kana jechuudha. Biizallee itti fayyadamuu ni dandeessu yeroo tokko kaawiyaa wantoota akkanaa kana qabadhaa gala jechuudha. Waan isin fayyadu waan qaraxallee isin hin gaafannee akkuma argaa jirtan istushwaara jechuudha. Yookiin kan rifeensan tokkosanii wantoota akkanaa kanaa jechuudha. Akka biyyatti maallaqni isaa guddaa haala salphaan kan itti argattanii jechuudha. Istushwaara kana yoo argitan siraamikiidha jechuudha. Barana dhufeeyyuun jammar gatiin isaa baay'ee haayidha. Hagar yaala 500ti garuu amma baay'ee bu'aa jira jechuudha. Afrikaa fi jechuudha kan dalagameeyyuu rifeensa haga fedhe strongii ta'e tokko osoo mana saaloonii deemtanii maallaqa hin baasin haala salphaan mana keessanii sirreeffatuu dandeessu jechuudha. Inni bira wantoota keekii ittiin hojjetuu dandeettanii jechuudha. Keekii ni beeytan namni tokko daa'ima isaa yookiin orderii yeroo godhu jechuudha. Biyya keessatti baay'ee keekiin baay'ee
guddiidha jechuudha. Jiruun qaalii taatee jirti Itoophiyaa keessatti. Asitti immoo isin waan hundaa fayyadamtanii waan beeytaniif waan isin barbaachisu ni beeytu jechuudha. Inni gongumaa bittanii galuu hin qabne televezyiinii. Gongumaa televezyiinii bittanii. So waan akka televezyiinii fi tallaaja gongumaa bittanii hin galinaa jechuudha. Homaa bu'aallee irraa hin argattan waan ta'eef waan akkana kana hin bitinaa jechuudha. Qaaliiwwan ijoollee Oromoo jechuudha. Sheer naaf godhaa, sabiskiraayib naaf godhaa. Yeroo birallee waan haaraa waan babbaratamoo ta'e isiniif qabadhee akka dhiyaadhuuf jecha na jajjabeessaa komantillee naaf godhaan. Asumaan kabajaan isin gaafadha. Dhugaan isiniin jedhaa namoonni yoo milkaa'uu barbaadan jechuudha waan tokko hojjettanii jireenya keessan waan xiqqoo yoo jijjiirachuu barbaadan namoota isinii olii wajjin mari'adhaa jechuudha. Namoota haala jireenyaa beekan wajjin mari'adhaa. Haal akkasiin jireenyi keessan isiniif jijjiiramuu danda'a jechuudha. Namoota isinii gadii, namoota dadhabaanii yookiin namoota immoo yaada keessan faallessan wajjin gongumaa hin mari'atinaanii wajjinis hin oolinaa. Maaliif jennaan wanti hunduu jechuudha nuti dhugaan isiniin jedhaa waan barbaanne tokko jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Yeroo kamiyyuu garbataanis hojjetuu hin qabnu jireenya keenya biyaansi ilmaan keenya jechuudha. Akka nuyi kanatti carraan nu mudate kun akka isaan hin mudanne hambisuu ni dandeenya. Kanaaf jecha haala salphaan jireenya keenyallee jireenya ilmaan keenyallee jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Pikcharii wayii as keessatti argitanii jirtu. Waan wayii meeshaa orderii yeroo gootan immoo online irraa jechuudha akka Amazon, Extra Nuun kanneen irraa orderii godhadhaa jechuudha. Meeshaa akka elektirooniksii jechuudha yoo orderii gootanii by the way Amazon jechuudha Itoophiyaa keessallee ni gahaa garuu maalleen isaa akkasuma guddachaa deema malee. So kanaaf jechuun waan hojjettan hundaa waan yaaddan hundaa waan isinii haa milkeessuu. Share, subscribe hin dagatinaa. Bye bye.